Ashamaa kan bultan hordoftoota gool afaan Oromoo tapha edaa irratti waa jechuudhaaf nutis kun waa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Arsenaal halkan edaa akkamiin Cheelsii 5-2dhaan barbadeesse tapha darbii Londanii kaleessa galgala gaggeeffameen gareen Arsenaal Lukaasonni gareen Mauricio Pochettino Zabbulus goolii 5-2dhaan barbadeessee jira. Tapha kanaan booda yaada kan kennan leenjisaan Chelsea Mauricio Pochettino sababni har'a tapha kana injifatamneef Cole Palmer waan hin jirreef miti jechuudhaan waakkatanii jiru. Ta'us sababni ta'icha moomneef kana qofa jechuun hin dandeenyu, garuu taphataa dandeettii gaarii qabuu fi goolii baay'ee nu galchaa jiru dhabuu keenyaadhaaf qollee taatu miidhamne jechuun dubbatan. Cole Palmer garee kana keessatti taphataa gahee leencaa bahachaa jirudha. Garee kana walitti hidhuu irratti illee waan baay'ee nu gargaaraa jira. Bakki Arsenaal amma jiru kun bakka nutis taa'uu qabnudha. Bara dhufu nutis bakka isaanii kana jiraachuu akka barbaannu nuuf hubadhaa jechuun gaazexeessatti dubbate. Mauricio Pochettinoon carraa Chelsiin bara dhufu waltajjii Awurooppaa irratti hirmaachuuf qabus baay'ee akka dhiphaate leenjisichitti dabaluun dubbataniiru. Sababni isaas saba kanaan booda abdii kutanaan nutti dhaga'ama kan jedhan leenjisaan kun waa'ee kaayyoo dubbachuun rakkisaadha. Yoo akka dirbataa taphanne ni hirmaanna turre, garuu akka har'aa yoo taphanne nuti bara dhufu waltajjii Awurooppaa irratti hin hirmaannu. Hirmaachuudhaaf nuti ulfaate jechuudhaan leenjisaan rakkoo keessa jiru kun Mauricio Pochettinoon kan dubbatan. Chelsiin pireesiingidhaan Arsenaal dhimma dandamachuu hin dandeenye. Arsenaal faayinaal sadii keessatti kubbaa 10 poseeshinii irraa deebisuun tapha Pirimeer Liigii Ingiliiz eega Mikaa'el Arteetaan dhufamu eegalan booda seenaa haarawaa galmeessanii jiru. Maartiin Odegaard lafee dugdaa kilaba warra Arsenaal ji'oota 3-4 jalqabaa irratti guddina guddaa agarsiisaa ture. Taphataa lammii Noorwee kun garuu muddee irraa jalqabee hanga ammatti dandeettiin inni kilaba kanaaf agarsiisaa jiru ajaa'iba. Mee tapha tokkoon carraa meeqa uumuu akka jiru daawwattoonni kubbaa miilaa bal'aa ragaa bahaa jiru. Odegaard Arteetaan taphaan booda waa'ee taphataa lafee dugdaa kilabicha Odegaard akkana jechuun dubbate. Taphataan dandeettii guddaa qabuu fi waliin guddachuu akka danda'u itti amannee Real Madrid irraa isa ofitti makne. Kun amma garee kanaaf waan addaa dabaluu akka danda'u mirkaneeffanneerra jedhan Mikel Arteetaan. Maaliif Odegaard dursaa yookaan kaapteenii akka gochuu godhe yommuu dubbatu sun yeroo hunda bihaa fi nama hundaa ture. Inni akkamiin garee kana hoggana yookaan dursa gaafiin jettu inni nama hojii isaatiin nama hoogganudha. Inni kaapteenii taphattoota hundaan baay'ee jaalatamudha. Kanaaf taphattoonni hundi dukkaa isaa hordofu. Dabalataan tapheedhaa irratti seenaa isaa keessatti tapha tokkoon goolii 2 galchuun Benoit seenaa yommuu hojjetu, dabalataan Kai Havertz kilaba isa durii irratti galchii 2 galchuun dandeettii ajaa'ibaa agarsiisee jira. Chelsiin amma bara kana Pirimeer Liigii Ingiliiz irratti goolii 57 keessummeessuun bara Pirimeer Liigii bara tokkotti galchiiwwan hedduu keessummeesseen seenaa haaroo galmeesse. Ammas taphoota 6tu isa hafa. Arsenaal bara kana darbii London irratti olaantummaa fi injifannoo cululuqaa gonfataa jira. Amma Arsenaal bara kana Pirimeer Liigii Ingiliiz irratti darbii London 3 goolii 5+ injifatee jira. Crystal Palace, West Ham fi Chelsea goolii 5-2 injifatee jira. Seenaa liigii Ingiliiz keessatti bara tokkotti gareen tokko injifannoowwan akkanaa galmeessisee hin beeku. Chelsea ammoo erga amajjii bara 1986 akka lakkoofsa Awurooppaa Queen's Park Rangersiin 6-2 mo'amee booda darbii London irratti goolii hamma kana keessummeessee hin beeku. Milkaa'ina Arsenaal garee Big Six irratti bara kana gonfachaa jiruun Arsenaal amma taphoota qabxii 24 ta'uu danda'an keessaa qabxii 16 fudhatee jira yookaan milkeeffatee jira. Bara kana tapha kilaboota gurguddoo Big Six waliin taphateen lakkoofsi sun dhuma bara dorgommii kanatti hanga 22tti ol ka'uu danda'a. Taphoota Tottenham fi Manchester United waliin taphatan ammallee hin taphanne isaaf hafa jechuudha. Bara darbe Arsenaal kilaboota Big Six waliin taphachuun qabxii 19 kan fudhate yoo ta'u, erga maqaan kun bara 2010 bal'ina itti fayyadamee asitti waliigala isaa gaarii ture. Xumura irratti Arsenaal Ozil haarawaan argate fakkaata.
Odegaard. Martin Odegaard tapha banaa Chelsea waliin taasisaniin carraa 8 uumuun akkasumas sirnaan kubbaawwan 3 mijeessee kennuu danda'eera. Carraawwan 8 inni uume kun tapha Premier League Ingiliz irratti taphatee Arsenaal tokkoon erga waxabajjii bara 2017 Mesut Ozil Everton waliin taasisee booda isa guddaadha jedhamee jira. Dabalataan bara kana goolii eegaan kilabichaa Raayaan tapha 14 osoo gooliin itti hin galin bahuun badhaasa Golden Glove injifachuuf dursaa jira. Amma waraanni Arteetaa bunyaa 2 dirree Molinuu fi Emirates irratti taasisee amansiisee yookaan naaf gaheen sirnaan injifachuun qabxii 3 caalee mataa liigichaa gubbaa taa'ee jira.